Warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa fuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii ani nagaa alhamdulillah nageenyi badaadhaan isin jecha obboleeyyan kiyya. Viidiyoo yeroo darbe isin hojjedhe irratti koomentoota baay'eetu naa barraa'eetiin jira. Koomentoota sanniin keessaa immoo ishee tokko obboleettiin kiyya tokko maal jette seetanii waa'ee yeroo darbe an of qopheessaa of hin deeggatinaa guyyaa guyyatti waan nama mudatu hin beekanii. Kanaaf waan isaan biraa qabdan walitti qabadha haqa keessanii isiniin jedhee jira obboleeyyan kiyya. Ilmi namaa hin jijjiiramaa maaliif akka jijjiiramu sa'aatii kam akka jijjiiramu hin beeytaniin isiniin jedheetiniin ture. Maaliif wanti kun ijoollee baay'ee kan mudateedha isaan amanuu irraa kan ka'e isaan bira maallaqa isaanii ol kaawwachuu irraa kan ka'e isinii galee maallaqa keessan isaan bira gaafa ol kaawwattan damoosni keessan isaan biratti gaafa kuufame summa sanuyyuu kafaluu diddaaf amala isinitti jijjiiratanii karaa ofirraa isin baasan barbaadan jechuudha. Maal jettee obboleettiin kiyya tokko viidiyoo sanii wal qabatee anillee warra badaa tokko bira hojjedha. Intalli madaamiitiyyaa saraatinyaa Itoophiyaa takka osoo isiin hin beekin tikkeettii itti murtee wallaahi akka kushiinaa baatee osoo yuunifoormii hin qayyaratin galchitee garuu shaanxaa fi maallaqa fudhattee jirti. Gosh baga shaanxaaf maallaqa isii fudhattee uffannumaa miti. Uumaa mitiin isin jedha maaliif yookaan shaanxaa ofiitii fi maallaqa isiitu waan isii bira jiru fudhatte jechuudha. Waan isii harka jiru fudhatte sila laalaaka yuunifoormii jijjiirachuuf ati gadi bayuuf fakkeenyaaf carraa uffata ofirraa qabdu uffata hojii san jijjiirachuuf carraa kan qabne sakandii uffata hojii san itti jijjiirachuu kan qabne isiyyuma yaaddan sakandii maallaqa keessan kan isaan biraa qabdan itti gaafattanii itti argattan hin qabne jettanii yaaddan yeroo san gaafa isaan akkan isin godhan. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha mana jira wanti kun mana jira jechuudha sirriitti of eeggannoo godhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Amma micayyoon kun maallaqni isii sun osoo isii san harka jiraate osoo madaamii isii san harka jiraate sumuni akkan arganne beekaa. Akkuma yuunifoormii ofii uffatte sanitti maallaqa ofis gattee deemti jechuudha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya wala zeegaa biraa oduu argatanii amma jechuudha zeegaa biraa maallaqa ofii akka isaan bira kuufatan haa hafu. Damooza isaanii akka isaan bira kuufatan haa hafuuti isaan gaafa dhufanii ji'a 2-3 gaan gaafa damooza ofii fudhachuu jalqaban isinii galee waan isaan barbaachisu waan fudhatanii biyya galuu ni barbaadan jala bitatanii qopheessanii lafa kaa'atan isinii galee hin beekamu kaa garuu nuti karoora waggaa 2 erga dhufne waggaa 2 san keessatti wanni barbaadillee yoo nu mudate waan nu mudates rakkoo hundaayuu dandeenyee dabarsinee waggaa 2 keenya hin fidha jenneeti yaadni keenya miti waan san akka hin fidne waggaa 2 miti sa'aatii 2 akka hin fidne mana san keessa wanni si daangessu hedduutu jira jechuudha. Maaliif kunillee cunqursaa isaas cunqursanirraa kan ka'e odaatu hojii hojjettu ofirraa gadi si baasan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha of hin dagatinaa keessattuu waan keessa isaan bira akka hin kenne gonkumaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliif ilmi namaa maaliif akka jijjiiramu hin beeytanii. Sababni isaa fakkeenyaaf osoo isin waan biraatu dhiisaatii oduu wanti ho'ii harka keessan isin muree oduu burcuqqoomaa wayii harka keessan isin muree isin hojii sana hojjechuu hin dandeenye hojii sana hojjechuu osoo dadhabdanii guyyama san yookaan borumtama san akka ofirraa isin geggeessan beeytanii isaan jechuudha. Maaliif haga isin fayyaa qabdan haga isin mana isaanii keessa utaaltanii waan isaan barbaadan isaanii wajjattan isin jaalatan malee isaan jechuudha. Wallaahi guyyaa tokkoof fi miti sa'aatii tokkoof wantoota rakkoo wayii suqunnamee hojii isaanii dhaabde jechuudha. Hojii isaanii dhaabde nama biraati isaan. Namnummaan duraa siyaaratu namnummaan ati faamilii kiyya jettuun akka ati faamilii keetiitti ilaaltu sun nama haaraa nama hin beekne ta'anis argaman jechuudha.
Kanaaf obboleeyyan kiyya baay'istanii isaan amanuu irraa of qusadhaa sirritti. Isaan amanuu irraa of qusadhaa. Isinin jedha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee ijoolleen keenya isaan amanuudhaan nama gaariidha isiin birallee yoo kaadhe rakkoo hin qabu yeroo barbaadetti irraa hin fudhadha. Yeroo barbaadetti sii kenna naan jettee rakkoon qabu naan jettee noo hin ta'u habiibtee rakkoo qaba rakkoo guddaa qaba. Akkas isinin jedha obboleeyyan kiyya keessaayyuu jechuudha jabeessee kan isinitti dhaamu ijoollee haaraa. Ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan reefuu waggaa tokko keessa jirtan reefuu ji'oota keessa jirtan mallaqa keessan walitti qabadhaan isinin jedha obboleeyyan kiyya akkasumallee ijoolleen keenya akkaawuntii mataa keessanii oduun baafatiin biyyarraa hin bayina maaliifi yeroo kana waan kanaaf isin fayyada gaafa akkaawuntii mataa keessanii hin qabne immoo maatiin keessan namoota dadhabaa yoo ta'an warra baadiyyaa yoo ta'an isaan akkaawuntii sutanii isaan bilbilaan argachuun rakkoodha waa hedduutu isin cinqa sababa kanaaf isii bira kaattan jechuudha isii bira ol keettanii sirrii miti inni kuni wanti isin baasu tokko jiraate akkaawuntii mataa keessanii qofa qabaachuudha obboleeyyan kiyya isinis isii bira kaachuu irraas bilisa ta'uuf waan qabdanis walitti qabachuuf waa hedduuf isin fayyada obboleeyyan kiyya ijoolleen baay'een jechuudha odoo isaan ittiin qophaa'in warri haaraa biyyarraa dhufan odoo isaan ittiin qophaa'in odoo isaan waa'ee akkaawuntiitu yaa akkaawuntii baafachuuf waa sirreeffachuuf yaadachuu miti akka tasaa fiizaan isaanii yoo dhufee isaan deemuudhuma malee deemuu bichaadha malee kan yaadan ijoolleen keenya baay'ee waan akkanarratti xiyyeeffatanii isinin jedha obboleeyyan kiyya akkasii yeroo baay'ee isaan amantanii maallaqa keessan bira oli kaayatinaan isinin jedha obboleeyyan kiyya kanan isinii dhaama argaa jirtanii kun komentoota warri ijoolleen barreessaa jira kun waan ija ofiitiin argan waan qaamaan bira ganii ija isaaniitiin argan jechuudha. Wallahi waa hedduutu jira jechuudha. Isaan jechuun nama rabbi ofii sodaatu malee simiidhuurraa duubatti hin deebi'an siin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya maaliif jennaan wanti an kana kaase miccatti ho'itii Ugaandaadha. Fira warraan bira jiru kana bira wajjatti warra soddaa walii ta'an jechuudha isaanii. Miccattiin waan isin balleessite hin beeku. Torbee lama akkas turte warra san bira jechuudha. Biiroodhaa dhufte torbee lama turte. Miccattiin kan odoo isii hojii hojjettu shaanxaa kee fudhu beenu jettee namtatti. Waan ija kiyyaan argi jechuudha. Shaanxaa kee fudhu beenu jettee miccattiin Ugaandaadha. Miccattiilleen birrii naa kenni jetteen birrii torbee lama naa kenni jetteen kan torbee lama hojjette san beenu achi si geessa achi taasofna jetteeni fuutee biiroo darbitee biraa deebite jechuudha. Akkasii maaliif akka ta'e sababa kana ati kana balleessite waan akkanaatii fi kanaaf si geggeessinadhanii namni yeroo san sitti himee si amansiisuu hin jiru jechuudha gadi bahii malee isaan baay'inni isaanii jechuudha. Kanaaf isin jira obboleeyyan kiyya isin immoo nagaayyuu gadi baatan alhamdulillah nagaan gabboo rakkoo hin qabu. Maaliif waan barbaadan uffattanii nagaan biyya galuu rakkoo qabu. Isin jira garuu dadhabbii keessan xaarii keessan gizee walitti qabadhaa namudatu hin jettanii of hin dagatinaan isin jira obboleeyyan kiyya akkasii wallaahi kanaan isin dhaamu dhufee obboleeyyan kiyya viidiyoo kanarra akka barattan akka irraa wal barsiistan akka waliif sheer gootan abdiin qaba waliif sheer godhaan isin jedha keessaa ijoollee haaraa jechuudha warri beeytan inuu beeytanii maaliif isaa wajji turtanii isaa wajji bultanii baqa amala isaanii bartan jechuudha isinii galee amala isaanii hagam akka isaan amanaman hagam akka isaan baqa hin jiraamin nama wajjin turte tokko maatii wajjin turte tokko amala isaanii baraa deemta. Akkasii isin jedha obboleeyyan kiyya dhagaa as deemta waan ta'eef waa hedduu warri haaraa dhufan immoo ijoollee haaraa dhufan waan hin beekneef fayyaalummaa hundumti kennaaf beekna yeroo biyyarra dhufu haga afaan baranne waa hunda baranne waa hunda keessi isaanii barannutti baay'ee nu ulfaata baay'ee nu cinqaa wanti hunduu dhugaa nutti fakkaata jechuudha. Akkasii isin jedha obboleeyyan kiyya kanaafi yoo isinitti tole sheer walii gochuu hin dagatinaan isin jedha obboleeyyan kiyya akkasumallee viidiyoo kana laayik godhaan isin jedha.